Maqaan kiyya Abdii Ahmediin jedhama. Itti gaafatamaa ejensii geejjibaa Anaafadisi kenna tajaajila geejjibaatii wajjin wal qabatu ilaalchisee keessattuu wanti guddaan hojii nuti hojjennu hubannoodha. Hubannoo irratti carraa adda addaatti fayyadamna. Imaltootaaf ni kennina. Osoo imalarra jiranii konkolaataa keessatti iddoo buufata konkolaataatti itti fayyadamnutti akka buufata konkolaataatti fayyadamnu ni kennina. Konkolaachiftootaaf gargaara konkolaachiftootaatiif iddoowwan bakka amantaatti afooshaalee adda addaa bakka cidhaa bakka waltajjii kana irratti fayyadamuudhaan isa kan ni kennina. Isa kanaan amma jijjiiramni wanti dhufee jira. Lafarratti jijjiiramaan lakkaa'amu qaba. Jijjiiramni immoo dhufee jira. Wanti hafu guddaan jiraatus jijjiiramni kan duraanii irraa dhufee jira. Kunis maali? Namni bitaa qabachuu irratti eegalee jira. Mirga isaa imalaan mirga isaa falmachuu eegalee jira. Darbaan raffee irratti taarifa irraa fudhachuu irratti bilbila akkaataa taarifaatiin taarifa irratti maxxansinee itti kan hin irratti bilbiloonni to'attoota tiraafikaa fi geejjibaa ni jira. Gonaan geejjibaa ni jira. Qindeessitoonni nageenya tiraafikaa waajjira geejjibaatiif akka tiraafikaas ni jira. Yaana poolisiis jira ni jira. Bilbiloota kanaan bakka deemanii darbaa irratti kafee'u taarifa ol karraa fudhatu lamma ganama kanaatti guyya guyyaan bilbilame. Kanaaf akkaataa dambii irra dhaabbannee dambii keewwata jaara dhaabbannee eeruu inni kan nusaniin ragaadhaan ho'i riikardi goone wayi viidiyoon fudhannee kan sanirra dhaabbannee gara himannaa keenyatti wanne. Himannaatti bunuun tarkaanfii lammaffaa daandiitiin himannaan ni dhiyaata. Namoota darbaa san irratti akkaatuma dambii isaatiin humna olfee hayyama malee konkolaachise qabeenya hayyama nama hayyama konkolaachisaa hin qabneef dabarsee kanneen hunda isaatu kan ija fudhachiise ammasit kan sarara wabbiitii ala sochee hunda isaatu akka dambii sanirra dhaabbannee adabbiin himannaan ni banama. Isa kan irratti bara kana wanti fooyyeen hojjetamaa jira. Amma dhimma tola ooltummaatii wajjin illee wal qabatee humni keenya xiqqaadha waan ta'eef tumsaa hawaasaaf barbaada. Tumsaa hawaasaatiif sosochii hawaasaa godhamuu qaba. Sosochii hawaasaa godhuu keessatti nagaolleen erga dhufees waan guddaa namoota sila hojii tola ooltummaa irratti duraan wajjin hojjechuu jiranii wajjin wal qabatee isaan isa illee caalee argamuudhaan isaan keessatti illee onnee uumuudhaan wanti bareedaan gama isaatiin hojjetamaa jira. Kanaaf isaallee gamanumaan isaa fi ijoollee isaa wajjin hojjetanillee nagoo hedduu maqaa ejensii geejjiba Anaafadisii fi bulchiinsa Anaafadis ummata Anaafadisiin hedduu galatoomee jechuun hin barbaada. Jajjabaachuus qaba. Kanaaf isa kan irratti keessattuu bitaa qabatanii deemuu irratti hedduu hubannoo nuti kan nu wajjin wal qabsiifnee hedduu waan guddaa nu hojjetee jira. Kana qofa osoo hin ta'in safuu hawaasaallee dargaggeessi kamuu yeroo deemu isa qofa fuulduraan gabbaasee deemullee hubannoo itti kenna. Namoonni akkaataa aadaa fi safuu naannoo amantaan ummata akka wal kabajuun aadaan keenya akka duudhaa keenya bakkatti deebi'u dargaggeessi illee yeroo nu argu amma qofoosaa kan duraan gabbuusullee of yaadatee ofirratti siisaa deemaa jira. Dhimmoonni isa illee fooyya'aa jira. Kanaaf akkaataan inni ittiin deemu waan jajjabeessaadha. Nulleen ammoo namoota yeroo inni deemillee bakka isaa kana bu'ee hojii kanaa hojjetu isa jala dhiyeessinee gosa isarraa muuxannoo akka fudhatan hojiin ammallee eegalee kun akka garatti hin dhaabbanne gara hojii fayyaa irratti hojii inni hojjetu kun kan barnoota irratti hojii inni hojjetu kun qulqullina magaalaa irratti hojii inni hojjetu kun isa kana jechuudha. Kanaaf amma daldala daandii irraa kaasuutti wanti gama isaatiin hojjetamaa jiru keenyaa warreen jimaa karaa irratti gurguru wantoota garaagaraa meeshaalee dhiyeessii garaagaraa kan qonnaan bulaan baadiyyaa fidee iddoo silaa isaaf kan namni ala taa'u kana jijjiiruu irratti waan guddaa hojjete kuni jajjabeeffamee ittiin deemuu qaba. Waan eegalee kan nuti akka garatti hin deebineef duubatti hin deebineef isuma faana jabeessinee qabannee kana caalaa akka mukkuma kana ittiin dabalaa deemu godhuudha. Hojii isaa wajjin wanti erga dhufee kana hojjetamaa ture waan guddaadha. Jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf dirree kanarratti illee irra gubbaa kanatti argamne dargaggeessa hedduutu jira. Iddoo dirree kanarratti yeroo asirraa bahu isaa qabatee akka deemu humni keenya guddaan hawaasa waan ta'eef tumsa hojii kenna tajaajila geejjibaa irratti akkaataa dambiin nageenya tiraafikaa ajajisaniin hubannoo argate kan akka hojiirra oolu hojii nageenya tiraafikaa kun sirriitti akka kabajamu dargaggoota kanatti illee fayyadamuudha. Dirree kanarrattis hubannoo kan nuuf isaa wajjin asitti argamne irra yeroo asirraa bahan bitaa isaanii qabatan bakka deemanitti namoota hayyama malee konkolaachisan ariitii garmalee deeman taarifa ol kabalchiisan isaanis akka yeroo nuu kennan nu cinaa akka dhaabbatan godhu asitti argamne irra kana galatooma. Maqaan kiyya Nagoo Magarsaati. Jiraataa godina Harargee Bahaati. Tola ooltota jechuudha. Bara 2000 calqabnee jechuudha. Tola ooltummaa jechuudha. Amma waggaa 15ffaa keessa jirra jechuudha. Tola ooltummaa hojjennu kophaa keenya hojjechaa hin jirru. Dargaggeessa kakaasu hubannoo kennuu fi biqiltuu irratti hojjennaa. Ammas deebii seera tiraafikaatii irratti hojjennaa. Qulqullina naannootii irratti hojjennaa. Koronaa irratti hojjennaa. Baay'isee jechuudha. Waan adda addaa waan qaamni godinaa nutti kenne irratti hojjennaa jechuudha. Kun haa ta'u garuu amma dura jechuudha bakka deemnutti Harargee Bahaa aanaa 19 keessa jirra jechuudha. Aanaa 19 keessa jirra. Fadii dabalatee jechuudha. Kuni kana ta'ee ammas
yeroo deemnu kana jechuudha dargaggeessa hubannoo kennu manneen barnoota isaa ta'u waan bakka adda addaa deemnu hubannoo adda addaa akkuma qajeelfama nutti kennametti kenninaaf jechuudha. Kana bichaan hojjennee jechuudha naannoo Amaaraa obboleeyyummaa Oromoo fi Affaar xumurree dhumnee obboleeyyummaa Oromoo fi Amaaraa xumurree dhumnee Hararii Sumaalee Beeshaangul hunda waraqaa qabnaa jechuudha obboleeyyummaa naannoo biraatti deemnee hojjechaa turre amma aanaa godina Harargee Bahaa aanaa Fadii jirraa jechuudha. Loltummaa kana hojjennu dargaggeessi aanaa kanaa hoggasa dabalatee hojjetaa mootummaa dabalatee baay'ee nu bira dhaabbatu wajjumaan hojjechaa jirra waan isaan hojjechaa turan nus dabalataan itti daamnee hojjechaa jirra jechuudha. Haa ta'u garuu kana ta'ee ammas dargaggeessi naannaa kanaa jiru jechuudha baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee nu rakkifnee jechuudha kan biraatti nu rakkifnee garuu dafeetti hubannoo amma tura hoggasii aanichaa warri geejjibaa kennee bira dhaabbatee hubannoo adda addaa hin qabu jechuudha waa'ee loltummaa kanarratti nu wajjin hojjechaa jiru galata guddaa qabu jechuudha. Ta'u kana ta'ee jechuudha ammaan kan jechuu barbaannu seera tiraafikaa kana qajeeloo kabaju karaa bitaa goranii deemu warri immoo saffisiisan konkolaataa oofu jechuudha. Warri dafee itti muddee oofu saayikila isaa ta'u motorsaayikilii isaa ta'u eenyu haa ta'u tuuta oofuu qabu maaliif lubbuun namaa gaagaamuu qabu sirriidha qaamni aanichaatis himaatuma jira eenyuyyuu himaatuma jira jechuudha wal bira dhaabbannaa hubannoo fudhachuu qabu jechuudha warri tokko kan hubannoo ammas qajeeloo nu fudhanne hubannoo wanni godhachuu lubbuu isaati baraaramuu qabdi konkolaachisaa kana sibiila afaan hin beeku fe'ina irratti jechuudha gizee fe'ina irratti fe'an jechuudha kallattiidhaan jechuudha karaa seera qabeessa ta'e fe'uu qabu jechuudha gizee oofan garuu motora haa ta'u qajeeloon oofu wayyumaa yoo amma wayyaa dhufaa turan gizee na dura dhufu tokkos wayyumaa aanaa tokko irra hin jiru jechuudha fadis aanaa fadis jechuudha aanaa tokko irra hin jiru maali hubannoo waan amma dura kennamee natti fakkaata akkasumatti fakkaachuu bichaa doon ta'in baay'ee nama gammachiisu wayyumaa amma siiverii tokko kan hubannuma kana fudhannee jira kanoo tumtus hin galleefi jira natti fakkaata suuta oofuu qabaa jechuudha eenyu taanan jechuudha suuta karaa seera tiraafikaa kabajanii deemudha jechuudha maali lubbuun namaa kan gaagaamne jechuudha mootummaan kan halkan guyyaa dubbachaa jiru jechuudha isinis jechuudha akkanatti bakkanatti dhuftanii nu dubbisuu keessaniif aambee aanaa kanaa jechuudha galata guddaa qabdu jechuudha galatoomaa jechuu barbaanetti maqaa ummata aanaa Fadisiin. lubbuun nama keenya akkan gaagaamne jechuudha warri qajeeloo tokko keessaa ta'u